Oduu har'aa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin waliigaltee mallatteessineera jechuun ibsa baaseera. Waa'ee ibsa kanaa irratti gabaasa bal'aa qabannee jirra. Oduu guutuu keessatti dhageettu. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hizbollaa wajjin eeggagooteen booda Gaazaatti fuulleffachuun dararaa Paalestaayinotaa ittuu daran cimsitee itti fufteera jedhamee jira. Waan odeeffanni qabna. Tiraamp mallaqni doolaara bakka bu'uun jiru gowwoominaa jechuun warra gamtaa biriiks akeekkachiisaniiru kan jedhu oduuwwan har'aaf filanneedha. Hanga xumuraatti nu wajjin tura. Uummanni Oromoo dhiyeesse fudhachuudhaan murtii olaanaa kana gaggeessuudhaan gootummaadhaa olii waan raawwattaniif maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin waliigaltee araaraa mallatteessineera jedha. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen waldhabdeen Oromiyaa keessaa karaa nagaan akka furamuuf mootummaan nuffii tokko malee walitti fufiinsaan waamicha nagaa taasisuu eeree ture. Haaluma kanaan waliigalteen araaraa gama mootummaa naannoo Oromiyaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi gama WBO'n ammoo qondaala olaanaa WBO kan ta'an obbo Sanyii Nagaasaan mallatteeffamuu himeera ibsi Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa kun. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n amma kanneen mootummaa waliin mari'ataa jiran kanneen naamusa waraanichaa cabsanii aangoo isaanii irraa geggeeffamanidha jedhatu. Ajajaa duraanii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu waraanichaa kan turan Sanyii Nagaasaa WBO'n dhaabnan tokkee seeraa fi heera hin qabne jechuun qaama kana waliin qabsoo geggeessuu akka dhaabu baatii fulbaanaa darbe BBC himee ture. Ajajaan olaanaa WBO Marruu Dirribaa fi kan zoonii giddugalaa ture Sanyii Nagaasaa gidduu waldhabdeen uumamuu hordofee Sanyii Nagaasaa karaa nagaan qabsaa'uuf mootummaa waliin mariitti akka jirus himee ture. Mootummaan qondaaltota WBO jechuun irraan kan hafe qondaaltota akkamii akka ta'an lakkoofsi isaanii hangam akka ta'ee fi maalirratti akka waliigalan bal'inaan kan ibsine yoo ta'u, haa ta'u malee gama WBO'n bakka bu'uun waliigaltee araaraa kana kan mallatteesse Sanyii Nagaasaa ta'uu garuu eereera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waldhabdeen keessoo Oromoo diinotaaf karaa banuu irraa kan hafe Oromoof faayidaa uumaa finne jechuun kan dubbatan yoo ta'u, tibbana akka barbaanne akka hin tarkaanfanne madaa mogolee kan nuti ta'e shanidha jechuun hidhattootii fannoo akka cimaniif hidhattoota WBO haala mijeessaaf jechuun himatan obbo Shimallis Abdiisaa. Ajajni olaanaa WBO yookiin ABO baatii muraasa dura dhimmoota naamusa jajjaboo irratti qorannoo gochuun namoota zoonii giddugaleessaa Oromiyaa hoogganaa turan irraa tarkaanfii naamusaa fudhachuu ibsee ture. Namoonni tarkaanfii naamusaa irratti fudhatame kunis humnoota mootummaa fi aangawoota raayyaa ittisa biyyaa waliin dhoksaan wal quunnamaa turanidha jechuun himatee ture. Ajajaan duraanii zoonii giddugaleessaa WBO obbo Sanyii Nagaasaas faallaa waraanichaa dhaabbachuun qaama mootummaa waliin mari'achuun osoo qondaaltota ABO WBO ajjeesuuf mari'atu argamuu fi hooggansa irraa kaafamuu gorsaan ajajaa olaanaa ABO WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa BBC'tti himaniiru. Pireezidaantiin Shimallis mootummaan hidhattoota karaa nagaa fi araara filachuun galaa jiraniif galuu yaadaniif haalota jiruu fi jireenya isaanii deebisanii gadi dhaaban ni mijeessaaf jedhan. Ajajaan zoonii giddugaleessaa WBO yeroo ammaa obbo Abdii Dhugaa yookiin erga Sanyiin Nyaaphaa waliin dhaabbatee waraanni isaa jala ture mooraa qabsootti deebi'uun walii sochiitti jirra jedhe. Mootummaan ammoo baay'een isaanii waamicha karaa nagaa fudhachuun galaa jiru jechuun dubbate. Sanyii Nagaasaa duraan miseensa KFO ture. Boodarraa ABO'tti makamuu hordofee mootummaan Itoophiyaan qabamee hidhaarra ture. Bara 2018 erga muummichi ministeera Abiy aangoo qabatanii mana hidhaatii bahee achiin boodas qabsoo hidhannoo WBO geggeessutti makamuun ajajaa zoonii giddugaleessaa ta'uun hojjetaa ture. Mariin marsaa lamaan Tanzaaniyaatti mootummaa fi WBO gidduutti geggeeffame abdii xiqqoo uumullee garuu xumura irra ga'uu hin dandeenye. Mariin marsaa sadaffaa akka taasifamuufis uummatni yeroo hedduuf gaafataa turullee qaamni lachuu quba walitti qabuurraa furmaata tokko irra ga'uu hin dandeenye jechuun BBCtu gabaase. Israa'el waliigaltee Hizbollaa wajjin guyyoota 60 dhukaasa dhaabuu eeggagooteen booda waraanni Libaanoositti deemaa jiru hanga tokko yoo qabbanaa'u amma immoo waraanni Yahudotaa kan nagaa hin jaalannee fi lubbuu daa'immanii fi dubartoota Gaazaa fixuu hojii idilee isaa godhatti deebi'eera. Humnoonni Israa'el sanbata kaleessaa haleellaa kaampii baqattootaa Jaballaa jedhamu irratti raawwataniin lubbuun Palestaayinotaa 40 yoo darbu
Akkasumas humni qilleensaa Israa'el kibba Kaan Yuunisitti lubbuu Palestaayinoota 12 osoo nyaata eegaa jiran galaafachuu fi irra hedduun isaanii daa'imman ta'uu dhaabbanni World Central Kitchen and Save Children jedhaman wal duraa duubaan gabaasaniiru. Gama biraatiin erga pireezidaantii Yasser Arafat bara 2005 du'anii as aangoo pireezidaantummaa PA yookiin Palestinian Authority jedhamu irra kan jiran pireezidaantii Mahmud Abbas dhimmi fayyaa isaanii haala gaarii irra waan hin jirreef nama bakka isaanii muuduuf jiru jechuun dhaabbanni oduu Turkii Anadoluus gabaaseera. Pireezidaantiin Israa'el Netanyahuun kan manni murtii idil addunyaa ICC'n murteesse biyyoota Awurooppaa yoo deeman hidhamuun isaa waan hin oolle akka ta'e akeekkachiisuun michoonni Israa'el warroonni Awurooppaa jecha nutti hin dhufin nuti seera ofiif baafne ofiif hin cabsinu kan jedhu waan fakkaatu miidiyaalee fayyadamuun ibsa baasaniiru. Gama kaaniin namni Palestaayinoonni ilma namaatii miti bineensa jechuu turee fi lubbuu daa'imman hedduu waraana keessatti gaaga'uun kan manni murtii idil addunyaa ICC'n barbaadu ministeerri ittisa duraanii Yoav Gaalanti sanbata har'aa Ameerikaa Waashingitanitti imalu jedhamee kan eegame yoo ta'u dhaabbanni Council on American Islamic Relations jedhamu balaaleffateera. Mootummaan Ameerikaa nama yakkamaa ICC'n barbaadu kana simachuu osoo hin taane ajajni hidhaa mana murtichaa akka hojiirra oolu deeggaruu qaba ture jechuun bulchiisa Joo Baayiden dheekuu itti fufaniiru jechuun Aljaziiraa irraa odeeffanne. Pireezidaantii Ameerikaa haaraa ta'uun dhiyeenyatti gara Waayit Haawusitti galuuf kan jiran Doonaald J. Tiraamp biyyoonni BRICS doolaara mallaqa haaraan bakka buusuuf yaalii taasisan yoo itti fufan walitti dhufeenya Ameerikaa waliin qaban akka adda kutan akeekkachiisan. Yeroon yaalii biyyoota BRICS doolaara mallaqa biraan bakka buusuuf taasisan teenya ilaaluu dhumatee jira jedhan ergaa fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessani. Gamtaan biyyoota diinagdeen guddachaa jiran gurguddoo shaniin kan hundaa'ee fi amma Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduun miseensa ta'aa kan jiran BRICS mallaqa mataa isaanii olaantummaa doolaara Ameerikaa cabsu uumuuf yaalii gochaa turaniiru. Yaadni waa'ee mallaqa doolaaraan dorgomu uumuu bara 2010 irraa eegalee biyyootni miseensa gamtichaa kan karoorfame yoo ta'u keessumaa qoqqobbii adda addaa Ameerikaa Raashiyaa irra keessu akkasumas dorgommii daldala Chaayinaan Ameerikaa waliin taasiftu hordofee erga yeroo dhiyootii ajandaa guddaa ta'ee ture. Biyyoonni kunneen sirna daldala addunyaa keessatti olaantummaa doolaarri qabu biyya isaanii dhiibbaa alaaf kan saaxiluu fi dantaa biyya isaanii eegsifachuuf akka isaan daangessutti amanu. Tiraamp biyyoonni BRICS mallaqa doolaara Ameerikaan bakka bu'u haaraa akka hin uumne waadaa akka galan yookaan mallaqa kan biraa kamiinuu doolaara Ameerikaa humna guddaa qabu kana bakka buusuuf akka hin tumsine gaafanna jedhan. Ta'uu baannaan daballiin taarifaa parsantaa 100 akka isaan eeggatuu fi yeroo oomisha isaanii gabaa Ameerikaa keessatti gurgurachuuf nagaa itti dhaammatan ta'a jechuun akeekkachiisa jabaa kennaniiru. Tiraampitti dabaluun carraan BRICS itti doolaara Ameerikaa sadarkaa daldala addunyaatti bakka buusuu danda'u uumamu yaalii doolaara Ameerikaa mallaqa biraatiin bakka buusuuf yaalu yoo jiraate Ameerikaatti nagaa dhaammachuu qaba jechuun fuula X isaanii irratti maxxansan. Haalli kun itti fufee yoo Ameerikaan taarifa qoqqobbii fi gargaarsa dhaabde miidhaan guddaan biyyoota akka Chaayinaa oomisha isaanii hedduu gabaa Ameerikaatti gurguratan dabalatee biyyoota guddataa jiran kan akka Itoophiyaa liqii fi gargaarsa argatan irratti yaaddoo guddaa uuma jechuun haalaan yaaddessaadha jechuun miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 irraa kaaftee miseensa guutuu biyyoota BRICS keessaa tokko kan taate Biraazil, Raashiyaa, Hindi, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa hundeessitoota BRICS yoo ta'an Masir, Itoophiyaa, Iraan, Saawud Arabiyaa fi Imireetota Arabaa gamtoomanitti ifatti gamtiitti makamaniiru. Biyyootni gara 40 ta'anis BRICSitti makamuuf fedhii agarsiisaniiru. Walgahii BRICS barana onkoloolessa 22 hanga 24tti bara 2024 Raashiyaa Kaazanaatti gaggeeffame irratti dhimmi mallaqa biyyoota BRICS uumuu ijoo marichaa akka ture beekamaadha. Ameerikaan doolaara akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa waan jirtuuf olaantummaan doolaara addunyaa irratti qabu cabsuun dhimma murteessaa ta'uu pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin kaasanii turan. Akka gabaasni IMF agarsiisutti sirni daldala addunyaa yeroo kana doolaara Ameerikaa irratti kan hundaa'u yoo ta'u daldala mallaqaa hunda keessaa gara 90% qaba. Hanga bara 2023 daldalli boba'aa gara parsantaa 100tti doolaara Ameerikaatiin raawwatameera.